boqonnaa tokko lakkoofsa lamarratti gaafa dubbisnu sagalee kanaan ni argan. ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ስንመለከት ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለንና ለወንጌል የተለየው ማን ነው? ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው? ለወንጌል መለየት ማለትስ ምን ማለት ነው? እኔና እናንተስ በወንጌል እንዴት መኖር አለብን የሚለውን አብረን እንመለከታለን። አምላካችን እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ለሁላችን ይግለጥልን። እጋ ወንጌል አፈደበ እንጀዳ ሰገሌ ከና ከኑቲ አርገኑ akkuma nama isinin jedhe ergaa qulqullicha Phaawulos gara saba Roomeetti barreesse boqonnaa tokko lakkoofsa lamarratti waan ta'eef wangeelaaf kan adda ba'e kun eenyudha? Wangeelaaf kan fo'amee ba'e kun eenyudha? Maalirraa fo'amee maalirraa adda ba'e? Akkasumas immoo wangeeluma jechuun iyyuu maal jechuudha? Wangeelaaf adda ba'uun maalidha kan jedhuuf qabxii kana fakkaatan gabaabsineetuma daqiiqaa muraasaaf waliin ilaalla. Egaa faarfannaa ammaa sanaan illee waan wal qabatu jechaadha. Waaqayyo abbaan keenya jecha isaa hunduma keenyaaf nuuf haa ibsu. Nu gidduutti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu eeyyamaaf jaalala Waaqayyo abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa wangeelaaf adda ba'e jedha. Asirratti wangeelaaf adda kan ba'e eenyudha yoo jennu yookiin wangeelaaf kan fo'ame eenyudha? Wangeelaaf adda ba'e jedhamee kan dubbatameef eenyuuf yoo jenne qulqullicha Phaawulosidha. Sagalee kanaan illee kan barreesse isuma maqaa isaa qulqullicha Phaawulosidha. Maqaan isaa duraa egaa Saa'ul hundi keessan iyyuu ni beektu. Maqaan isaa erga gaafa gara Kiristoositti dhufee booda immoo Phaawulos ta'eera. Saa'ul jechuun kennaa Waaqayyoo jechuudha. Maal jechuudhaan isiniin jedhe? Kennaa Waaqayyoo jechuudha. Phaawulos jechuun immoo ifa jechuudha. Phaawulos jechuun meeshaa gaarii, meeshaa miidhagaa jechuudha. Phaawulos jechuun lisaana Kiristoos yookiin immoo qooqa Kiristoos jechuun ni danda'ama. Kiristoos sirriitti kan guddisee mul'ise barsiise wanta ta'eef waa'ee Kiristoosii. Egaa sagalee kanas kan barreesse qulqullicha Phaawulosidha. Akkasumas immoo wangeelaafis kan fo'ame, wangeelaaf adda ba'ee jedhamee kan dubbatameefis egaa qulqullicha Phaawulosidha. Sagalee kanaan immoo qulqullichi Phaawulos barreessee kan inni ergee saba Room keessa jiraachatee turan yookiin Roomee keessa jechaadha. Egaa Room akkuma isin beektan dhaloota Kiristoos durarraa jalqabee haga yeroo kanaatti maqaan ishee osoo hin jijjiiramin magaalaa guddittii Itaalii taatee kan tajaajilaatii jirtu jechaadha. Ifadha miti? Egaa qulqullichi Phaawulosis keessatti iyyuu gara magaalaa Room kanatti kan inni bu'ee yeroo jalqabaatiif yeroo hidhametti jechaadha. Dabalataan qulqullichi Phaawulos sagalee kana ergaa gara Roometti barreesse kana kan inni barreesse Qorontos taa'etu jechaadha. Qulqullichi Phaawulosis ergaa kanaan immoo kan inni barreesse imala duukaa bu'ummaa isaa sadaffaa irratti akka ta'e egaa hayyoonni mana kiristaanaa keenya hunduma keenyaan iyyuu nu barsiisu jechaadha. Egaa isa kanadha. Mata duree keenyatti gaafa deebinu wangeela Waaqayyootiif adda ba'e, wangeela Waaqayyootiif fo'ame nuun jedha. ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል። ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየው ማን ነው ስንል ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደምታውቁት የዚህ ቃል ጸሐፊም እሱ ራሱ ነው። ጳውሎስ ማለት ብርሃን ማለት ነው። ጳውሎስ ማለት ጥሩ ዕቃ ማለት ነው። ጳውሎስ ማለት ልሳነ ክርስቶስ ማለት ነው። ሳውል ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ሁለቱም የቅዱስ ጳውሎስ ስሞች ናቸው። ስለዚህ ለቅዱስ ቃሉ ለወንጌል የተለየው ማን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ነው። እንዲህ ነው የሚለው ቃል በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ቃል ተለየ ይላል። በነቢያት አፍ አስቀድሞ ተስፋ ለተሰጠው በነቢያት አፍ አስቀድሞ ተስፋ የተሰጠው ማን ነው? ቅዱስ ቃሉ ወንጌል ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች
የወንጌል ትምህርት ማለት ነው። ስለ ወንጌል ትምህርት ነቢያት አስቀድሞ ትንቢት ተናግረዋል፣ በመጻሕፍትም ተጽፏል። ስለምን? ስለ ወንጌል ትምህርት። ወንጌል ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን ቅዱሳን ነቢያት በትንቢታቸው አስቀድሞ የገለጹት ያብራሩት፣ እንዲሁም በመጻሕፍት የተጻፈ አለው። ወንጌላ ጋፈ ጀኑ ጀልቀበመረቲ ወንጌላ ዋቀዮቲፍ አደበዬ wangeela waaqayyootiif fo'ame jedha. Isa kanas gaafa kaasnedha. Egaa asumarratti qulqullichi Phaawulos sagalee kana gaafa barreessu jalqabumarratti abdiidhaan afaan raajotaa keessatti kan dubbatame yookiin afaan raajotaa keessatti kan kenname, kitaabota qulqullaa'oo irratti kan kenname, isa kanaaf wangeela fo'ame adda ba'e nun jedha. Egaa wangeelli afaan raajotaa keessatti dursee kan kennamedha. Raajonni raajii isaaniitiin waa'ee barumsa wangeelaa barsiisaniiru. Akkasuma kitaaboleen qulqullaa'oon waa'ee barumsa wangeelaa barreessanii nuuf kaa'aniiru maatii waaqayyo. Ifadha miti? Egaa wangeela gaafa jennu hiikodhuma isaarraa kaanee ilaaluuti ni dandeenya. Wangeela gaafa jennu jechi wangeel jechi jedhu kun afaan gi'iizidhaanis wangeel jenna, amaariffaanis wangeel jenna, afaan oromoodhaan wangeela kan nuti jennu jechaadha. Egaa bu'uurri jecha kanaa eessa? Maddi isaa eessa yoo jenne jecha afaan Giriik irraa dhufedha. Jechi wangeel jedhu kun jecha afaan Giriikii irraa argamedha. Jecha afaan Giriikii maal jedhu? Yu'aangiliyeen. Jecha afaan Giriikii yu'aangiliyeen jedhamurraa kan argamedha. Maaltu? Wangeel kan jennu afaan gi'iizidhaanis amaariffaanis afaan oromoodhaan immoo wangeela kan nuti jennu jecha. Egaa hiikoon isaa maalidha? Mata dureen barumsa keenyaa wangeela waaqayyootiif fo'ame, wangeela waaqayyootiif adda ba'e kan jedhu wanta ta'eef saba waaqayyo. Egaa wangeela waaqayyootiif kan fo'ame eenyudha isiniin jedheera? Qulqullicha Phaawulosidha. Wangeela waaqayyootiif kan adda ba'e qulqullicha Phaawulosidha. Maalirraa adda ba'e isa jedhu fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf egaa wangeela jechuun hiikoon isaa maalidha yoo jenne, wangeela jechuun hiikoon isaa lallaba jechuudha. Wangeela jechuun hiikoon isaa misiraachoo jechuudha. Maal jechuudhaan isiniin jedhee? Lallaba misiraachoo. Lallaba jechuudha, misiraachoo jechuudha. Kanaaf egaa keessumatti iyyuu seensa wangeelotaa irratti yookiin seensa wangeelaa irratti hiikoo jecha wangeela jedhu kana abbootiin mana kiristaanaa keenya akkas jedhanii nuuf hiikaniiru. Wangeel bihi belisaane tsir zaturgaamehu sibket. Wangeela gaafa jennu wangeelli jecha afaan tsirii yookiin immoo jecha afaan Giriikii irraa kan dhufe yoo ta'u, irraa kan argame yoo ta'u, wangeela jechuun hiikoon isaa maal jechuudha jedhaniiru? Lallaba jedhanii. Hiikoon isaa maalidha? Lallaba jechuudha. Misiraachoo jechuudha. Wangeela gaafa jennu hiikoo biraa miti. Misiraachoo gaafa jennu maal jechuudha yoo jenne, bishoo Kiristoos dhalate jechuun misiraachoodha. Ergaa dubbii nama gammachiisu jechaadha. Ishoo cuuphame jechuun, ishoo Kiristoos du'a injifate ka'e jechuun, ishoo Kiristoos hojiiwwan garaa garaa hojjete jechuun maalidha? Misiraachoo jechuudha. Ifadha miti? Egaa keessattiyyuu Kiristoos gooftaan keenya erga dhalatee booda egaa akkuma beekamu amantaa kiristaanaa keessatti akkuma waliigalaatti kitaaba qulqulluudhaan gaafa ilaallu jechi wangeela jedhu kun wantoota gurguddoo lama agarsiisa. Wantoota gurguddoo meeqan isiniin jedhe? Amantaa kiristaanummaa keessatti. Amantaan kiristaanummaa Kiristoos erga dhalatee booda Kiristoosiin kan hundeeffamedha. Kanaaf egaa wangeela gaafa jennu kiristaanummaa keessatti, amantaa kiristaanaa keessatti wantoota gurguddoo lama agarsiisan isiniin jedhe. Wantoota gurguddoo meeqa? Inni jalqabaa misiraachoo gaarii yookiin immoo ergaa gaarii jecha. Misiraachoo gaarii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisee yookiin immoo dubbatee wangeela agarsiisa.
wangeela gaafa jennu misiraachoodha isiniin jedheera. Egaa kakuu haaraa keessatti Kiristoos erga dhalatee booda wangeela gaafa jennu wangeelli maal nu agarsiisa? Misiraachoo gaarii Kiristoos nu barsiise jechaadha. Akkasumas ergaa gaarii, dubbii gaarii Kiristoos dubbate, Kiristoos barsiise wangeela jedhamee barraa'etu jira. Haala sanaan kan nuti hubannu. Inni kan biraawoo wangeela gaafa jennu maal agarsiisa? Dhaloota Kiristoosiin boodatti gaafa jennu isa duratti egaa manni Giriik wanta gaarii wayii akka ta'e waan gaarii wayii kan ibsu yookiin immoo kennaa gaarii wayii agarsiisaa waan agarsiisuuf wanta akka sanaadhaaf kan isaan itti fayyadamaa turanii. Kiristoos erga dhalatee booda garuu inni jalqabaa wangeela gaafa jennu dubbii misiraachoo Kiristoos dubbate yookiin barumsa inni barsiise hojii gaarii misiraachoo gaariin wangeela jedhama. Egaa dabalataan immoo waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos misiraachoo gaariin dubbatu wangeela jechaadha. Waa'ee eenyu? Waa'ee Kiristoos wanti dubbatamu. Misiraachoo gaarii kan nuti jennu jechaadha. Misiraachoo gaarii yookiin immoo good news kan nuti jennu. Inni kuni maal agarsiisaa? Wangeela agarsiisaa jechaadha. Egaa mata dureen barumsa keenya wangeela Waaqayyoof fo'ame adda ba'e kan jedhu wanta ta'eef naati Waaqayyo. Egaa wangeelli kuni hiikoon isaa isa kanadha. Keessumatti egaa kakuu haaraa keessatti jalqaba irratti wangeela Waaqayyo kan lallabe, wangeela Waaqayyo kan labse qulqullicha Yohaannis Cuuphaadha. Haa ta'u malee qulqullichi Yohaannis Cuuphaa wareegamummaadhaan erga fooniif lubbuun isaa gargar ba'e booda qulqullichi Yohaannis Cuuphaan erga wareegamee booda itti aansuudhaan waa'ee wangeela mootummaa Waaqayyo kan barsiise eenyudha yoo jenne ofuma isaatiif gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa keenya fayyisaa addunyaa eenyudhaan isin jedhe. Isa kanaaf egaa wangeela Maariqoos boqonnaa 1 lakkoofsa 15 dubbisuu dandeessu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 dubbisuu dandeessu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 13tiin dubbisuutii ni dandeessu. Keessumatti wangeela Maariqoos boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti gaafa dubbistanii qulqullichi Yohaannis erga Yohaannis Cuuphaan erga inni boqotee booda erga inni wareegamee booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni lallabaati ture argina jechaadha. Lallaba qulqullicha Yohaannis Cuuphaatti aanuudhaan innis maal jedhee nuun jedha? Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaatii gara Galiilaatti dhufe. Maariqoos 1:15 irratti dubbisuu dandeessu. የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል እየሰበከ ወዴት መጣ ይለናል? ወደ ገሊላ መጣ። ወንጌል ስንል እንግዲህ ትርጉሙ ምን ማለት ነው ብያቸዋለሁ? ብስራት ማለት ነው። ስብከት ማለት ነው። የምስራች ማለት ይህ ቃል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ወይ ደግሞ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ወንጌል የሚለው ቃል በክርስትና እምነት ውስጥ በተለይም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሲነገር ሁለት ነገሮችን ያመለክታሉ ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ወንጌል ነው። ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት፣ ክርስቶስ ያስተማረው መልካም የምስራች ወንጌል ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ሁለተኛ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነገረው መልካም የምስራች ወይም ጉድ ኒውስ የምንለው ወንጌልን ያመለክታል፣ ያሳየናል። በአዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ በወንጌል እመኑ እያለ የሰበከው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በሰማዕትነት ካረፈ በኋላ ግን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል ብሎ የራሱን ትምህርት ጠቅሷል፣ አስተምሯል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከ የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል እየሰበከ ወደ ገሊላ መጣ ይለናል። ምንን እየሰበከ አልኳችሁ? የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል። ወንጌል ለለባቲ
labsaatii wangeela mootummaa waaqayyoo gara eessatti dhufe nuun jedha? Gara Galiilaatti dhufe nuun jedha. Egaa jalqabaaf wangeela jedhee kan caqase kan labse yookiin barumsa isaa ofuma isaatiif iyyuu jecha isaa sana barumsa isaa sana wangeela jedhee kan caqase gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ifadha miti. Itti aansuudhaan immoo egaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti aansuudhaan waa'ee isaa kan dhugaa ba'an, waa'ee isaa kan lallaban, kan ragaa ba'an qulqulloonni duukaa buutonnis ragaa ba'ummaa isaanii sana barumsa isaanii sana wangeela jedhanii waamaatii turaniiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 23 akkasuma boqonnaa 9 lakkoofsa 35 dubbisuutii ni dandeessu jechuudha. Egaa wangeelli kun waa'ee eenyuti yoo jennee fooniin ilma Daawit jedhamee kan waamame, Daawit ilma Daawit jedhamee hidda dhiigaatiin jechaadha. Kan waamame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e, du'a injifatee ka'uu isaa, cuuphamuu isaa misiraachoo kan akkuma waliigalaatti ilmi namaa, ilmi waaqayyoo gonka nama ta'ee mul'achuu isaa wangeela jechaadha. Isa kanas egaa Roomii 1:4 irratti illee dubbisuutii ni dandeessu. Innumtiyyuu immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e egaa qulqullichi Phaawulos ofuma isaatiif iyyuu nu ibsa jechaadha. Kanaaf egaa wangeela gaafa jennu jechi wangeela jedhu kun waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos misiraachoo gaarii dubbatu, misiraachoo gaarii ibsu jechaadha. Ifadha miti? Egaa keessumatti iyyuu wangeela gaafa jennu wangeelota arsan hin jenna miti? Wangeelli meeqa?